አቦ ኑሮሽን አሜሪካ አላርግልን መዝናኛችን ደቡብ አፍሪካ ሰላታችን መካ መሄጃችን ባየር ንግዳችን በመርከብ ያ አላህ ያ ረቢ በጀን አትብጀን ያ አላህ ያ ሻፊ ያ ካፊ ኒቹማም ነጀላ ሰዳነኒ አከነቲ ዲያኒ ሲሰረኒ አተሪ ወልመራ አሸትካ ሙሰበባ ካንቴ መራደካ حقيقة بيته تسيبنا خم بيته ما كلا نمني منيتا نمر كيجرا تسا سجلك يا متي قافات ميديا كان رابدي كراكيسس نرابدي بقى جتشو دس ننجرو يوم تودونا دولي بيتسامني كم يودونا دولي يوم تمانم سو بيتا بكنا كاسي بكنا نجي سارة نمت سلا مولد إف مولد تسلا نرجع في ميزي مولد نكون دمتو مكاكيتني كيتني مالي كياني متي كاليسا كم تكنتوري بكا كم يكنتوري بياس متاكي اللين أكنوف كاكاو بياس كاو مكي يكنا مولو ما أكنوف كاكاو كنا نبكا كنا جو كنا بريكي سنة متوكسي أما اللبور أنجر الدنيا كان ربي يكمس جراتي بي يكمس جراتي إيسستاو بادي ناتي تولس أكام باي سجالد دوغا هذا ندلتي ولا أكس سجالد مدانا لمينو هذا ندلتي ولا سنجالد باي سكابجا ጊዜ በቃ አዘቹን አማ ጊዜ ወልራባ በነከነ ሲራፈድ ይዋደሞን ሲያለቹ ይሰውደንታይ ጊዜ ሲሄኑን ቀባ ማለት nama wajjin jirtu sana waanan beekuuf gisee si kennuun qaba sirratti dawwaluu si caqacaquu silan hin barbaanneef malee akkan gisee hundumaa eenyu dhugaa rabbii nama dachee kanarra jiru miti nama lubbuudhaan dhabee dira si caala akkas si jaaladhu naa barii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa jecha si hin qabu gisee hundumaa garuu amma lubbuudhaan jirutti waan biraa wasii gochuu dadhabe akkas si jaaladhu barii naa galatu. نوجستي عندي ميرا كي زنقلتي راكون جر لبوتي بيل ساعة بعدت شيء ما نبجنا نمن نجرو لنا أبا مناكي يلي نما قاري دا نما كسيتي يشون وانتي جوساني سميتي أو عملي سا رغودان كيسن أنك تكاني بيتاني ميديا كان رتي ولين هندو كيسوني بيتان نمني عملا لما تكو خيسا منا هيس خيسا بيوكو باتاني لي دي فما keessa beeku baatanillee xiqqoo taatullee hin beekani nama akkasitti firiidamatti nama amanu nama mirga namaa beekuudha wallahi ibsaan nama gaariidha baay'ee maashaallah na soo sa'a barbaadde bilbiltullee ati rakkoon jiru bilbili ati anaaf akka ilmoo kiyyatti silaala si galee ani ijoollee daa'ima baay'ee jaaladha ilmoo hedduu jaaladha bakka ilmooti jechuu tana natti tolaan maaliif akka ta'e hin beekne durumarraa oromoon hin beekti nama hunda ilmooti jechee fixee waa baay'ee soo sa'a barbaadde bilbiluu hin dandeessa bilbili yoo fedhe biidoo bilbili yoo fedhe waan barbaadde bilbili shira koon hin jiru tole waa fedhee dhugaa dubbachuudha maakii ishee asirratti beeku miti jechuun namoonni tokko social media irratti amala biraan nutti agarsiisu gaafa keessan ni dubbisni garuu nama biraan nutti ta'u keessattuu warri dhageetti gurguddaa kun garuu maakiin keessanis dhaqi dubbisi ishuma asirratti agartu kana asiinis dubbisi ishuma asirratti agartu kana waa si loluu qabdu filafiiti si loltana dhugaa ani bakka nama bara jireenya kiyyaa keessatti wal bareeni asitti gammade nama kanatti gammadee hin beeku. Rakkoon jiru biiftutiyyaa wallaa ani sin jaaladha hedduu si jaaladha beektaa bika guddaa akka ati geessuun barbaada hedduus jaaladha wallaahi laazimna bakka gammachuun kan kiyyoomillee akka ati kuftuu hin barbaadu. Kufaatii kee hin barbaadu akka dhiqattee bireeddee gammadduu barbaada si galee zanaa fataa jeena waan danda'u siimee waan danda'u wal gargaarra siin jeetin jira yaa waanillee biyya baqattuudha soo biyya akkasti ifii kiyyaaf bika gaariin jiru garuu alhamdulillah jireenya gaariin jiraadha waan danda'urraa wal gargaarra waan danda'urraa si gargaara namni maqaa kiyyaanis ta'ee uffata bitaa jirtaniifis waa mataa sirreessaa jirtaniif kottee sirreessaa jirtaniif illee ammallee akkasuma godhaa fi akka waan anaaf gootan ittiin fudhadhaa beeksisallee warri
beeksisa anaaf kennu barbaadan Itoophiyaa silaa jiraatteessiif kan hin warrina jettan hundi keessanuu biiftuudhaaf beeksisa kannaafi isiin akka yoo hojjette animmoo riipoostiin hin godhaafi beeksisa isiif kennitan isii jajjabeessitan san anillee irratti isiin hin gargaara waan ta'eef beeksisa keessan nutillee isiniif beeksisna biiftuudhaaf kannaafi beeksisa warri beeksisa qabdan uffata mana uffata Dubaayils warri jirtan Itoophiyaas warri jirtan maaliif jedhan isiidhaaf beeksisa isiin kennitan suni jireenya ofiitti jiraatti waa hedduu isiidhaaf godha waan ta'eef gargaaraan karaa kanaan illee gargaaruu dandeessan fooloo 268 qabdi just feemasaa isiifillee beeksisa kannaa beeksistu atis beeksisa beeksisii waan adda adda irratti faxxanyatti ta'e namni rakkatee beeku rakkoo keessaa ba'uun isan dhibu si galee nama rakkatee beekutti waa hunda namni waa hunda bari ijoollummaa waa arguunis guddina keessas waa arguunis akka ati jabaattu akka ati waa hunda ofirraa beektu si godha jechuudha. Rakkoon gaafa dhufe by the way rakkoo hin jibbina rakkoon gaafa dhufe of si barsiisa si cimaa si godha akka ati dalagattu si godha akka ati kutattu si godha akka ati kaleessa bikkaa haatee beektu si godha akka bikkatti deemtullee beektu si godha yoo garuu gisee hunda rakkoota kan arkin akkuma jireenya gaarii qofa yoo jiraattan gan gaafa rakkoon dhufe hin boochan hin duutan hin dhukkubsattan hin bakka daranuu stressa keessa seentan garuu nuti ijoollummaa keenyaan illee rakkannee waan beeknuuf rakkoo waan taate ni beekna rakkatuun aynata hedduun jira waan ta'eef kanaafuu hundi keessan waan dandeessan biiftuu gargaaraa biiftuun ammallee Duubaay gaafa deemtu sanillee waan irra ga'ee hin beektanii miskiina wallahi biiftuutaan amma ijoolleedha baay'isawee amma hin jarjarti xiqqishoo jarjara qabdii gisee isin waa dubbattanii xiqqishoo aartee fa'aa waa isin hin jechuu dandeessin gan micoon tun xiqqoodha waan isin hubachuu qabdanii haadhaaf abbas hin qabdu maybe namni haadhaaf abbaa hin qabne baay'eetu jira namni haadhaaf abbaa hin qabne immoo nuti amma haadhaaf abbaa waan qabnuuf haadhaaf abbaa namni jaalatu dhabuu hin fedhu miti. Dhabichi suni maal akka ta'e hin beeka jechuudha. Osoo irra hin gahin illee jechuudha waan jaalatuuf. So namni dhabdan immoo hin beektan. Maal haadhaaf abbaan maal akka ta'e. Micoon tun haadhaaf abbaan qabdu isin immoo Oromoon haa isiidhaaf haadha abbaa taatanii waan dandeessan kophees bittaniif fooxas bittaniif waan dandeessan gootaniif gargaara. Kanuma kanaan bira dhaabbadhaa isin haadha abbaa taa'aa isin obboleeyyan taa'aa micootan bira dhaabbadhaa wallahi garaa nama balleesti wallahi biiftuun nama gaariidha wallahi ummata wal bira dhaabbadhaa jabeessaanii akkasiifitti dhiyeessaa jechuu barbaade yoo balleessiteellee gorsaan arrabsinaa naa galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Maakuush akkasii animmoo yeroo sapiraayisiin godhaa yeroo bidhee guyyaa 5 guyyaa 6 booda sapiraayisii guddaa tokko jiranna waaqayyoon keessu erga dubbachuu sila hin barbaadneef gini sapiraayisiidha.